السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتنا ودفتني مجيتو هندي خيسانو نجا قبضة نسنين جتا عرّنا خيسوما قبضة سنين في عدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتنا ودفتنا مجيتي نجي الحمد لله عرّا مجيتي برتي كيسوماتيتين إهاليتين جرا أكسومت اللي قافي نقافتن تجرا كومنت جلتي قافي تيسني سني دي بسوف قبي تهيتين عرّانتنا كيسوماتيه رفيتين جرا أنكر من نور دفع أكسومس ورين هاري تاتن سبسكرايب ورين ماتي مجيتاتني مشيري في لايك كومنتي خيسن هندقتين على سنينجا أسمان خرا قافي تينيا اتفقنان إيجا akkasumatti warri gaafii nasihaa gaafattan hundi keessanuu gaafii isin gaafattan dubbisaa isiniif deebistii ishin ani dubbisaafii jechuudha. Saalaa maal siin jee bultiin qabdaayi takkaffaa. Gaafii takkaffaan bultii bultiin hin qabaa bultii bira dabree ilmallee hin qabaa alhamdulillah. Lammaffaa Oromiyaa kajuun nasi akkam yoo heerumtee jiraatte ta'e abbaan manaa keef ijoollee meeqa dhaluu barbaadda? Takkaffaa. Gaafii takkaffaa. Jaarsi kee yoo biyya galla siin jee takka nagafadha qaamni waan siin jira. Ayyee deebisaa takkaffaa. Gaafii takkaffaa alhamdulillah qarabbinaa kanneen dhaluu simman fadhaa karoorri xiyya garuu afuriin dhaluu barbaadaa jechuudha. Okay, afur dhaluu barbaadaa jechuudha. Ayyee jaarsi kee yoo biyya galla siin jee dachii Oromiyaa moo biyya isaa deemta? Abbaan manaa kee biyya isaa galuu barbaadda moo gaafii lammaffaadha? Gaafii lammaffaadha. Abbaan manaa kee bakkuma abbaan manaa gali namaan jee galanii abbaan manaa kee kagalus dachii Oromiyumarra jiraata. Dhaloota biyya Oromoo keessatti dhalate jechuudha. Biyyuma isaatiin gala jechuudha. Okay, innis Oromiyuma keessa jiraata jechuudha. Saniifuu bakka biraa kagalan hin qaban. Oromiyuma waliin galaan. Gaafii sadaffaa abbaan manaa kee haadha manaa lama ol yoo akka fuudhu ni hayyamtaaf deebiin kee eeyyen yoo tahe yes ati maaf jaarsi namatti hin heerumne. Gaafii kan ka'ee yoo hajjootate ati jaarsa nama maal heerumne. Gaafii hedduu nama ajaa'ibta abbaan manaa kiyya masaanuu Takkaffaa ni hayyamtaaf yoo hayyamtute ammoo jaarsa lama ati ni heerumne. Bakka kanatti ani dhalaan jaarsa nama heerumuu hin dandeessu. Garuu jaarsa kiyya abbaan manaa kiyyaa kan masaanuu hin barbaadu hin jaaladhu gama kiyyaatiin ani hin hayyamuuf jechuudha. Gaafiin kan ta'e dhumtee jirti. Obsee Orrooja Assalamu alaikum baga jiraattan hedduu namatti toltan garuu gaafiin ani qabu harmeetee fi abbaan manaa kee lamaan keessaa dirqama tokko filadhu osoo si jedhanii eenyu filattaa? Haadha manaa kee ummaan addee keessa abbaan manaa eenyu irra filattaa? Gaafii ulfaata. Hedduu takka ulfaata gaafii tanaa haadha waan takkaan hin madaalchisanii bakka kanatti dhuftee abbaa manaa waan takkaan hin madaalchisanii garuu haadhaa fi abbaa manaa waliin madaalchisan hedduu ulfaata gargar baasuun ni ulfaata. Akkuma namni hunda jeetti guyyaa ayyoon kan halkan jaarsa. Dubbii tan asumatti hin gabaabsan. Yoo ayyoo jette jaarsi ni yaaraa yoo jaarseetti ayyoon ni yaarti saniifuu guyyaa ayyoo halkan jaarsa. Namuu kanamaan firaa dhahuu jira beekee achi. Assalamu alaikum. Nafisa Muhammad. Assalamu alaikum warahmatullah. Siraaj indana si baay'een isin jaaladha. Rabbiif jecha rabbii waliif isin haa dhiisu. Inshallah umrii nuuf dheeradha. Ani gaafii hin qabu. Galatoomii nuti si jaalannaa Nafisaa teenya hedduu. Ati umrii nu dheeradhu nuti si jaalannaa. Hanaatiitu jaa. Welcome Maggi gaafii nu dhiyeessuuf itiif galatoomii. Gaafiin koo tokkoffaan Nasiyaan eessa dhalatte?
Ani kan itti dhaladhee Oromiyaa keessa Harargee lixaa magaalaa Assabootittiin dhaladheenaan. Gaafii lammaffaa erga biyyaa baate amata meeqa? Wallahi amma eegan biyyaa fi amata afur fixee shanaffaa seenutti hin jira. Gaafii sadaffaa lammaffaan si gaafadhe gaafii sadaffaa erga na siyaaf siraa wal fuudhanii amata meeqa? Amata 3 ta'uuf deemnaan. Erga wal fuudhanii. Gaafii afuraffaa erga Kaayiroo dhuftee mudannoo si mudate taasii mudatte maali? Gaafii afuraffaa wanni Kaayiroo dhuftee si mudate erga Kaayiroo dhuftee si mudate maali? Maanta namoota kana mudanne argamu. Eegan Kaayiroo dhufee. Nabiil Muhammad maal jee? Gaafii takkaffaa siif nasiyaan wal fakkaattanii. Eessa? Funyaanini. Hanga kanaa wal fakkaanna isa. Wal fakkaattanii firummaa qabdanii amalli Siraaj waan loluu fakkaata haala isaaf nuuf ibsi. Haala Siraaj nuuf ibsi. Nama loluu fakkaata akkam? Siraaj jechuun fuula isaa gisee ilaalamee namni hundi ni jaa garuu nama loluu miti nama taphatu nama bashaasha tokko garuu fuula isaa gisee ilaalan akkanatti waan walitti fuulli isaa guuramu jecha nama loluu miti nama bashaasha nama taphatu nama dafee nama wajji walii galu nama akkanaati Siraaj. Ayyee gaafii sadaffaa Siraaj afaan Oromoo si dura barate moo situ barsiise? Anaaf barsiise. Siraaj afaan Oromoo na dura ni dhagahaa ture. Eeganaaf inni walitti dhufne immoo hedduu takka dabalee jechuudha wajji eegalu. Hedduu takka haasa'us waan hunda baree jechuudha. Dura garuu ni dhagahaa xiqqoo akkasitti illee wanta jechuu baatu. Ayyee gaafii afuraffaa daa'ima keetii fi Siraaj eenyu irra jaalattaa? Hayi arra gaafiin ta'a ajaa'iba ta'e. Arra gaafii ulfaattuun naa dhufu jira daa'ima kiyyaa fi Siraaj. Gaafii hedduu takka ulfaattuun daa'ima kiyya isiniin jaaladhaa Siraaj isiniin jaaladhaa lameenuu hedduu takka hin jaaladhaan qalubbuu tiyyaati. Garuu yoo Siraaj jiraatiin daa'ima sanuu harkadhee yoo Siraaj jiraatiin daa'ima biraatis harkachuu danda'a lameenuu kana san ijee adda baasuu hin danda'u hedduu takka qalubbuu tiyyatti hin jaaladhaa. Dura isaan dhufe waan ta'eef jecha Siraajumatti onneen mitaanti. Hayyee caaltuu. Caaltuun gaafiin tiyya takkaffaan biyya takka carraan siif dhufee deemuuf dirqama mucaa keetii fi jaarsa kee tokko fudhattee deemta yoo siin jaan mucaa keetii fi jaarsa kan keessaa eenyu fudhattee deemta? Yaa buhinkii jiru bakka kanatti mucuma kiyya fudhattee eegasii jaarsa kee fudhadha. Namni ilmoo dhiisee deemuu hin danda'u. Ilmoo dhiisee jaarsa dhiistee deemtee itti deebi'uu dandeessi. Ilmoo garuu hedduu takka ulfaataan. Bakka kanatti ilmoo filattaa jechuudha. Bakka kanatti deeminsa irratti ilmoo fudhadhee hin deeme. Ilmoon haadhaan toltiin. Haati yoo jiraattee waan hunda taatee. Hani ayyuu tuub jaammaan kana salaamu alaikum akkam jirtu. Takkaffaan asii warra eessaatis deebisnee jira. Siraajii wajji akkam wal barattanii? Siraajii wajjin rakkoo keessa wal barannee nuu gaara akka malee keessa jirutti achi wal barree achi waliin dhufne jechuudha. Gaara Aswaan keessatti jechuudha barahaa keessatti. Akkamii wal bartanii eenyu gaafii jaalalaa gaafatee erga wal dhuftanii hagam takka gaafii fayyadamu. Isinii deebisnee jirra fakkaata kanallee. Cumaan chaanala kee subscribe naa godhaatti hayyeesiif goona. Goona subscribe jabaadhootis. Aamin eenyu Saadiyyaa magartuu hedduun si jaaladhaa. Rabbi nagaa si haa eeguu ilmoo teetis nagaa si haa agarsiisutti aamin. Rabbi nagaa na eeguu. Reefu gaafii tana nama lamaan nu gaafatee naafi magartuun firummaa hin qabnu firummaa ka qabnu firummaa diin islaamaatiin firummaa oromummaa ka takka nu godhu qabna. Firummaan keenya kanaanii. Ayyee Saadaa gaafii kan keessi deebisnee jeetii yaada akkasuma naaf nasiyaan firummaa hin qabnu. Namni obboleettiin ta wajji dhalatan qofaa miti jaaniin sanumaafuu biyyumaan baay'eessa wal barannee akkasitti gaafiin dandeessii deebitee na fakkaata. Galatuun.
Egaa akkuma gaafiin keenya akkuma itti fufetti jira lammaffaa ashiitaa shooka jiruun ajjirti na fakkaata. Nama kaayiroo jiru na fakkaatti ishiin. Takkaffaa galatoomii maggee gaafii koo takkaffaa mana abbaan manaa ishee Oromoodhaayi. Abbaan manaa kiyyaa Oromoo miti silteedhaan abbaan manaa kiyyaan. Dhiifama afaan Oromoo ni beekaa yoo beefatee maaliif hin dubbanne? Afaan Oromoo ammaan tana sirriitti baruu jira. Dubbachuu eegalee jira. Itti fufaa. Afaan Oromoo baruu jira ammaan tana sirriitti ni dhageha garuu waan hunda ammaan tana sirriitti baruu jira jechuun afaan Oromoo beekaa osoo hin ta'in waan baruu jiruu fi yeroo hedduu waan hin jenne. Lammaffaa ishee fi abbaan manaa ishee erga wal baranii waggaa meeqaa jettee tana deebisnee jira na fakkaata gaafii tantee lammaffaa. Gaafii sadaffaa kan hin somnetti mucaa keetii fi abbaan manaa kee eenyu caalchitee jaalattaa deebisnee jira gaafii tanallee si dura gaafatanii jiranii afraffaa otoo abbaan manaa kee sirra abbaan manaa kan kee gaafii afraffaa isheedhaa yoo osoo sirratti fuudhatee maal gootaadha tanallee deebisnee jira na fakkaata. Masaanuun barbaadu deebiin jira. Masaanuun jaalatu. Abbaan fedhee masaanuun jaalatu tanarratti. Atis dhalaadhaan ni beekta. Shanaffaa maggee fi abdii akkam caala itti gammadda? Kamirra caala itti gammadda? Lameenuttuu ni gammada. Isaan lameenuu naaf ija mirgaatii fi ija bitaatii lameenuu na gammachiisan. Akkasii jawaabni maggee gaafiin koo kan galatoomii itti shita. Gaafiin itti aanu shumburee jaa galatoomii maggee gaafiin kiyya isin jaarsa qabdi yoo jaarsa qabaannite jaarsanii qaba isin deebisee hin turre reefuun tana. Nama baay'ee jaarsa hin qabaannite bilbila ishiidhaan haalle. Adeemi moodaa biibii. Moodaa ni famu. Dammarameetiin jiraan. Dammaramuu dammaramuu bira kuteetiin dammaramee takka baaseetiin jira saniifuu dhiifama isin kadhattee jirti. Akkasii gaafii narraan kana qabannee isiniif dhiyaanne akkana fakkaataa waan isin gaafattan haga danda'utti isin deebisnee jira na fakkaata. Asumaan waan dhammattoo qabatte. Gaafii teessan na gaafachuuf hedduu takka galatoo maalammiitii isiniin jaaladhaa hedduu takka isiniin kabajaa waan hundaa olitti. Akkasumas YouTube Siraajii fi Nasii Joo dhaqaa subscribe, like, share fagoo godhamee jala saseenaa lallaalaa. Yoo waan isin gammachiisus ni jiraata waan yaada keessan hunda koomentii jala kaayaadha. Asumaan nu jajjabeessaan isiniin jaa maggis akkasumas jajjabeessaadha. Akkasuma warri YouTube kiyyaaf haaraa taatanis subscribe godhaa warri maatii kiyya taatan like godhuu hin irraanfatinaa isin jecha. Siraaj Indanesis akkasumas subscribe fi like godhuu fi hin irraanfatinaadha. Nagaan nuuf turaa isin jenna gaa. Nagee.